Irreedduun keenya yeroo hulaan takka nuti cufamte hulaa biraa dhadha'uu ni sodaanna. Addunyaa tanarratti mormii takka malee osoo takkaa hin kufin namni bakka yaade ga'e uumamee hin beeku. Namoonni irraa sadarkaa guddaarra ga'anii agarru kun hundi isaanii gaafa jalqaban akkuma keenya kanatti harka duwwaa turan. Namoonni irraa biyyiti guutuun harka dhooytee fi akkatti dinqisiifattu kun hundi isaanii gaafa jalqaba tokko jaanii sillima milkaa'ina isaanii horuu jalqaban mataa isaanii malee namni tokkolleen harka isaaniif rukuteen turre. Waan tokko eegaluuf nama guddaa ta'uun dirqamaa miti. Nama guddaa ta'uuf garuu waan tokko eegaluun dirqama. Hojiin keenya irraa ija namoota hedduu harkisuu dhabuu fi wanni nuti irraan tana haasoynu qalbii namoota hedduu harkisuu dhabuun isaa wanni hojjennuu fi wanni nuti dubbannu faayidaan qabu jechuu miti. Abjuun keenya namoota birootiif akka mul'atu eeguunis gufuu guddaadha. Yeroo tokko daandii milkaa'ina keetii yeroo filattu galmi kee namoota birootiif hin mul'atu. Namoota biroo amansiisuudhaaf dhama'uudha yeroon kee akka sirraan gubanne of eeggadhu.